Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa adeemsa qorannoo yakkaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Marii kanaaf itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Baalee obbo Abdulwaahid Abdurrahmaan wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo ana Hailuu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Baalee obbo Abdulwaahid Abdurrahmaan ETV wajjin turtii taasisuuf eeyyamamoo waan taataniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Galatooma. Ka'umsaaf akka nu tolu maalummaa isaa irratti haasofnuuti. Adeemsa qorannoo yakkaa jechuun maal jechuudha wanta jedhuun haa jalqabnu. Qorannaa yakkaa yookaan crime investigation jechuun bu'uurarraa yakki tokko raawwatee yookaan immoo miidhaan tokko dhaqqabatee yakki sun raawwatuu fi raawwachuu dhabuu dhugaa jiru adda baasuudhaaf karaa sistemaatik ta'een karaa ogummaa qorannaa namoota qabuun yakka san dhugaa san baasuudhaaf yakki sun dhugumaan raawwate moo hin raawwanne eenyuun raawwate haala kamiin raawwate jechuudhaaf karaa sistemaatik ragaalee qorannaa tokkoof ragaa teeknikaa fi taaktikaa irratti bu'uura godhatee hojii dhugaa baasuudhaaf raawwii yakkaa tokko raawwii himannaa eeruu dhiyaate tokko adda baasuudhaaf adeemsa taasifamudha. Waliigalaan qorannaa yakkaa yookaan crime investigation ka jedhuudhaaf hiikni kana jedhame ta'uu baatullee adeemsaa fi haala hojiin sun itti hojjetamurraa yoo dhaabannee kalaallu dhimmi tokko raawwatame jedhee eeruun yookaan himanni dhiyaatutti karaa sistemaatik ta'een gareedhaan dhugaa san baasuudhaaf hojii hojjetamu jechuu ni dandeenya. Baay'ee gaariidha. Akka godina Baaleetti qorannoon yakkaa maal fakkaata? Akka godina keenyaatti qorannaan yakkaa adeemsi isaa waliigalaan bu'uura seeraa irratti kan qorannaan gaggeeffamudha. San jechuun maalinni qorannaan yakkaa sadarkaa godinaatti aangoo yakkaatu jira. Sadarkaa aanaa irratti jira, godina irratti jira. Eeruun tokko waajjira abbaa alangaa yookaan garee qorannaa sadarkaadhaan jiru aanaa haa ta'u godina yeroo dhiyaatetti gareen jalqaba irratti eeruu fuudha. Eeruun sun hin himachiisa moo hin himachiisu kan jedhu adda baasa. Eeruun sun yakka dhiyaate san yakka yoo ta'e yakkummaa isaatiin qulqullaa'aa jechuudha. Dhimma hariiroo hawaasaa akkas yoo ta'e qaama dhimma ilaallatutti himatamu ta'a jechuudha. Kana jechuun maalidha? Eeruun tokko ni dhiyaata. Eeruun yakkaa dhiyaatu dura qorannaa yakkaa maal fakkaata kan jedhuun duratti hiika yakkaa laaluun barbaachisaa ta'an fakkaata. Suni maalidha? Yakka jechuun gocha seeraan dhorkame tokko raawwachuu dhimma immoo seeraan hayyamame raawwachuu dhabuudha. Fakkeenyaaf nam tokko nama dhahuun yakka namni eeruun miidhaan qaamaan yakki irratti raawwatame jedhu tokko garee qorannaatti eeruu fidee dhufa. Eeruu fidee dhufee eeruu isaa san dura hin fuudhama. Qorannaa keessatti waajjira abbaa alangaatii kutaa komishinii poolisii waliin hojjeta. Taa'ee walitti jabaa walitti dabalamee jira dhugaa baasuudhaaf waliin hojjeta. Eeruu eega fuudhee booda eerichi sun yakka kam mirkaneessa hin gaafachiisa seerri cabee jira ka jedhu eega adda baasee booda gara ragaa fuudhutti deemaa jechuudha. Dhugummaa san baasuutti ka deemu ta'a jechuudha. Tokko kana bifa kanaan abbaan qaamaan dhiyaatee eeruu kennatee qorannaan eegalamuu danda'aadha. Kan biraa immoo yakki tokko raawwatame yoo ta'e fakkeenyaaf dantaa uummataaf mootummaa irratti bifa kamiiniyyuu eeruun garee qorannaa dhaqqabuu danda'a. Barreeffamaan dhaqqabuu danda'a. Osoo eenyummaa ofii hin dhufsiin dhaqqabuu danda'a. Yeroo san waan dhiyaate sanirra dhaabbatamee dhimmi sun hin calalama eeruun sun raawwatame moo raawwatame ka jedhu yoo dhimmoonni isa mirkaneessanitti deemamaa jechuudha. Jalqaba hin simatta eeruu dhufe hin simatta waan san raawwachuu wantoota agarsiisanitti qorannaatti deemamaa jechuudha. Waliigalaan akka godina keenyaatti qorannaan kan gaggeeffamu bu'uura seera adeemsa falmii yakkaa bu'uura kan godhatee fi bu'uura maanuwaalii hojii naannoorraa sadarkaan gadi bu'een abbaa alangaa fi qorataan poolisii waliin ta'ee abbaan alangaa akka abbaa alangaatti hojii ogummaa abbaa alangummaa gama seeraatiin jiru poolisiin immoo ogummaa isaatiin gama
ragaa teeknikaa fi taaktikaa walitti qabuudhaan walitti dhufee qorannaan gaggeeffamaa jechuudha akka godina keenyaatti. Adeemsa qorannoo yakkaa kanaan wal qabateeti dhimmoonni xiyyeeffannoo addaa barbaadan jedhamanii adda baafamanii irratti hojjetamaa jiranii isaan kamiin fa'aadha? Waliigalaan dhimmi yakkaa bu'uurarraa dhimma dantaa uummataa mootummaatiin wal qabatudha. Yakki hundinuu xiyyeeffannaa addaa barbaada. Garuu haala addaatiin yakkoonni tokko tokko haalli raawwii isaanii miidhaa isaan hawaasa irratti dhaqqabsiisanii wal qabatee dhimmoota xiyyeeffannaa addaa barbaadan haala addaatiin xiyyeeffannaatiin raawwataman jiru. Xiyyeeffannaan haala addaatiin taasifamu tokko yeroo qorannaan ispiidii dafee qoratamee lammaffaa nama qoratuunillee yeroo mana murtii ittiin dhiyaatuunillee waliigalaan haalli madaalli ragootaanillee wal qabatee ulfaatina fi miidhaa yakkoonni sun raawwatamuudhaan uummataaf mootummaa irraa gahuun haala addaatiin xiyyeeffannaa addaa dhimmoonni itti kennamu jira. Fakkeenyaaf yakkoota dubartootaaf daa'imman irratti raawwatamu. Daa'ima miidhamoo saaxilamoodha. Dubartoonni illee akkas. Dhimmoota kanneen haala addaatiin xiyyeeffannaa addaa kennitee itti deemtaa jechuudha. Qorannaa hundarratti xiyyeeffannaan hin kennamu. Special emphasis aadka gootee irratti hojjettu garuu dhimmoota akkanaa jiru. Dhimmi bosonaa jiru. Fakkeenyaaf bosonni gammoojjummaa akka addunyaa mancaatiin bosonaatiin balaa guddaatu dhaqqabaa jira. Gama diinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin, gama fayyaatiin miidhaa inni dhaqqabsiisurra bu'uura ta'ee xiyyeeffannaa addaa barbaada. Dhimmoonni daldala seera alaa, kontiroobaandii, dhimmoonni nageenyaa xiyyeeffannaa addaatiin dhimmoota raawwatamanidha. Miidhaa isaan gama hawaasummaa, gama diinagdee, gama fayyaatiin geessisaniin bu'uura godhatee jechuudha. Kana as keessatti garuu xiyyeeffannaan addaa kennamu tokko yakkoota kana osoo raawwatamin itti sirraa eegala. Fakkeenyaaf hubannaa seeraa ati kennitu. Biiroon Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa dhimmoota xiyyeeffannaa addaa itti kennee hojjetu kanneen irratti haala addaatiin xiyyeeffannaan inni kenne tokko yakkoonni kun akka hin raawwatamne hawaasa barsiisuudhaan hubannaa seeraa kenninu keessa parsantii olaanaa dhimmoota kanneen irratti kennuudhaan yakkoota kanarratti raawwatamu xiqqeessuu. Raawwatamee yoo argame immoo qorannaa isaa karaa adda ta'e karaa haala ta'een karaa sistemaatik ta'e karaa qindoomina addaatiin adabsiisuun olaantummaa seeraa akka irratti mirkanaa'u taasisuudha kanneen. Dhimma bosonaan wal qabatee namoota seeraan ala bosona mancaasan irratti adabbiin taasifamu maal fakkaata akkamitti ibsama? Namoota kanneeniif hubannoo uumuudhaaf ammoo akka waajjira Abbaa Alangaatti maal fa'aa hojjettu? Ispeesifikaalii dhimma bosonaatiin wal qabatee akkuma beekamu godinni keenya lafa baddaati, lafa bosonaati. Paarkiitu jira. Lafa bosonaan uwwifamedha. Biyyattiin qabdu keessa godina bosonni hedduun irra jiraatu keessa. Kana keessatti nullee akka waajjira Abbaa Alangaa godina Baaleetti karoora waggaa yeroo baafannu dhimmoota xiyyeeffannaa addaa jennee qabannee irratti karoorfanne keessaa tokko dhimma bosonaati. Tokko karoorri keenya achi keessatti yakkoota kanarratti akka hin raawwatamne hubannaa seeraa hawaasaan yakkoota naannoo bosonni jiru kanatti kiraayim indeeksii baafne. Hubannaa seeraa maal irratti osoo kennine wayyaa jennee qabannee jechuudha. Akka godina keenyaatti aanonni hundinuu adda durummaa irratti karoorri nuti sadarkaa godinaattis caasaan gadi saga aanaatti jiru kan irratti karoorfatu dhimma bosonaa irratti jechuudha. Hubannaa seeraa bara kana kennine naannoo 200,000 wayii keessatti almost gara parsantii 30-40 dhimma bosonaa irratti kenname. Mata duree kanarratti hawaasaaf yeroo garaagaraa kennamaa ture jechuudha. Mana barumsaa irraa eegalee abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, hawwalee, dargaggoota caasaa hawaasaa hunda karaa hammatameen kennamaa ture. Sadarkaa godinaa irratti illee sosochii bosonaa jennee asirratti hubannaa bal'aa kennaa turre jechuudha akka waajjiraatti. Kan biraa immoo koree taaksii foorsii bosonaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aa hojjetameetu jira. Sunis tarkaanfii bulchiinsaa yakkoonni bosona irratti raawwataman tokko bosona keessa qubachuudha, bosona mancaasuudha, daangaa bosonaa keessa seenanii jiraachuudha. Faayidaa mukkeen bosona irraa argamu karaa seera alaatiin diinagdee garaagaraatiif oolchuudha. Kanneen irratti
tarkaanfii gama bulchiinsaatiin illee gama seeraatiin illee dalagaa ka turre ta'uu isaati. Kanaan wal qabatee eeruu barana 105 nu dhiyaate keessa naannoo namaan 225 naannoo san irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuu dandeenyee jirra jechuudha. San qofaa miti bosona qabatee namni adabamu sun gama hariirootiin illee lafa san akka gadhiisifamu taasifamaa ka ture ta'uu isaati. Gama mana murtiitiin naannoo hektaara 116 gama bulchiinsaatiin immoo naannoo hektaara 590 akkas namni yakkaanis illee adabame lafa saniillee hariiroon gadhiisee kaaznaa mootummaa istookii mootummaatti akka galuuf hojii bal'aatu hojjetamaa ture jechuudha. Gama hubannootiin illee gama seeraan gaafachiisuutiin illee wal qabatee jechuudha. Gama biraatiin immoo gama taaksi foorsiitiin namoota 78 ta'an bosona keessa qubatan aanota garaagaraa irratti bosona keessaa baasanii manneen isaanii diigamanii bosonni akka eegamuuf tarkaanfiin akkanaa fudhatamaa ture jechuudha. Ittisuu irratti illee egaa yakki raawwatame booda gama seeraatiin illee gama bulchiinsaatiin hojii akka waajjiraatti hojjenneetu jira. Waajjira poolisii caasa sadarkaan jiru godina irraa eegalee waliin qindoomee kan hojjennee jira. Taaksi foorsii bosonaa wajjin illee bal'inaan kan hojjenneetu jira jechuudha. Yakka bosonaan wal qabatee galmee meeqatu murtii argate bara kana? Amma eeruu dhiyaate keessaa naannoo galmee 75 namaan gara 125 akkana murtii argatee jira. Kun adabamanii jiru. Kaaf immoo qorannaa irra kan jirudha. Adeemsa qorannoo yakkaa keessatti mirgoonni namoota yakkaan shakkamanii qabamanii maal fa'aadha? Namoonni yakkaan shakkaman mirgoota isaan qaban heerri mootummaa federaalaa ifatti kaahee jira. Tokko namni yakkaan shakkamu tokko yeroo to'atamutti yeroo qorannaan irratti gaggeeffamutti afaan inni beekun keewwata 19 irratti mirgoota 6-7 tumeefii jira. Eega qorannaa irratti fi eegatoo yeroo to'atamu achi booda immoo yeroo himatamu haga mana sirreessaa galutti mirgoota isaa irra keewwata 20 irratti ifatti kaa'ee jira jechuudha. Tokko qorannaa seera qabeessa kan jedhamu mirgoota bu'uuraa yoo kabajee ka gaggeeffame ta'edha. Suni maali? Tokko namni tokko yakkaan shakkamee yeroo to'atamutti afaan inni beekun waan to'atameef sababa to'atameef itti himamuutu irra jiraataa jedha. Sun adeemsa qorannaa keessatti mirgi hordofamu keessaa tokko isaadha. Itti aansee namni to'atame tokko yeroo to'atametti mirga inni qabutu jira itti himta. Gareen qorannaa nam tokko yeroo to'atu afaan inni beekun itti hima, mirga inni qabullee itti hima. Miraandaa waarning jedhama. Miraandaa waarning kan mirgoota inni qabu tokko lama jettee itti himudha. Mirga callisuu akka inni qabu. Sa'aatii 48 keessatti mana murtii mirga dhiyaachuu akka inni qabu. Kun mirgoota heerri kaa'eefi jechuudha. San qofa osoo hin taane akka inni ofirratti ragaa ba'u akka inni amantu hin dirqisiifamu. Ragaan dirqisiistee dhiibbaa toorchi gochuudhaan dhufamu bu'uura seeraa duratti adeemsa kamiinuu haa dhufu dirqisiisanii mirga namummaa isaa dhiibee digniitii isaa karaa hin dhufu fudhatama hin qabu jedha seerri heerris. Kana kabiraa to'atamee yoo kan turu taate mana murtiitti iyyatee mirga bilisa of gochuu habeas corpus mirga akkasiis qaba. Mirga wabiidhaan bahuu qaba. Kanaaf qorannaan tokko qorannaa seera qabeessa adeemsa seeraa eegee raawwatame jechuudhaaf mirgoota bu'uuraa heera irratti taa'ee jiru keewwata 19 irratti isa guutee yoo qorannaan sun gaggeeffame qorannaa adeemsa seeraa eegee fi fudhatamummaa qabuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'udha. Kanaaf mirgoonni kunniin qorannaa keessatti masti eegamuutu irra jiraata akka godina keenyaas raawwatamaa kan jirudha jechuudha. Kabiraa mirgoota eega mana murtii eega himannaa keessatti immoo ormos qorannaa keessatti gaafin achi booda immoo himannaa isarratti dhiyaate abukaatoon dhaabbatee falmachuu mirgi namummaa isaa eegamuu fi kunniin mirgoota bu'uuraa qorannaa keessattii fi sadarkaa himannaatti illee heerri isa gonfachiise caasaan qorannaa kana gaggeessu dirqama olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabu kun karaawwatuu qabudha jechuudha. Mirgoota kanneen kabachiisuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Mirgoota namummaa qorannaa keessatti eegamuu fi qaban mirgoota namummaa naannoo qorannaatiif olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti tokko
bu'uurarraa gahee qaama hojii san raawwatuuti. Fakkeenyaaf abbaan alangaa mootummaa fi uummata bakka bu'a. Labsii hundeeffame isaa keessatti illee mirgoota kaayoo 4 bu'uura godhateeti kan hundeeffame. Kaayoon 4 sun maali? Tokkoffaa mirgoota heeraaf seeraan kennaman kabajuu fi kabachiisu gaheen abbaa alangaa. Lammaffaa olaantummaa seeraa mirkaneessu. Seera yakka hojiirra oolchudha. Dantaa hariiroo hawaasaa uummataa fi mootummaa kabachiisudha. Kaayoo kana bu'uura godhatee jechuudha. Kanaaf abbaan alangaa asirratti dirqama qaba. Kabajuu fi kabachiisuu. Akkasuma waajjirri poolisii, caasaaleen haqaa, qaamni bulchiinsaa hundi isaa mirgoota kana kabachiisuudhaaf gahee bahuutu irra jiraata. Bakka hin kabajanitti immoo qabsaa'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf mirgoota namoomaa, mirgoota namoota qabamanii himatamanii kabachiisuu keessatti abbaan qaamolee haqaati jechuudha. Abbaan alangaa immoo haala addaatiin mirgoota kana kabajuu, kabachiisuu, bakka mirgi namaa sarbamaa jiru tarkaanfii seeraa fudhachuu aangoo labsii hundeeffamaa fi ergama isaatis maandeetii mootummaan itti kennedhas. Adeemsa qorannoo yakkaa fi mirga shakkamtootaa akkamitti wal madaalchisanii deemuun danda'ama? Adeemsa qorannaa keessatti dirqama mirgi namaa hin kabajin heerri nu ifatti kaa'ee jira. Ragaan karaa mirga namaa dhiibuun, mirga namaa miidhuun fudhatamee seeratti dhiyeeffame fudhatamummaa hin qabu jedhee kaa'a. Kanaaf madaalchisuu qofa osoo hin taane dantaan uummataa jira. Dantaa uummataa immoo kan kabachiifnu adeemsa seeraa due process of law, adeemsa seeraa eegneeti. Adeemsi seeraa sun maalidha? Mirgoota heeraaf seeraan tumamanii jiran hordofanii deemudha. Kanaaf dhimma madaalchisuu osoo hin taane olaantummaa seeraa mirkaneessuun illee dirqama, mirga namaa kabajanii qorannaa gaggeessuun illee dirqama jechuudha. Waa dhimma madaallitii miti. Olaantummaa seeraa yoo jedhamu yakki tokko raawwatamee bu'uura seeraatiin murtii argatu jechuudha. Due process of law, adeemsa seeraa isaa eegee. Kanaaf qorannaan tokko yeroo gaggeeffamu adeemsa seeraa isaa eegee hin gaggeeffamne taanaan fudhatamummaa hin qabudha. Kanaaf dhimma madaallee osoo hin taane dhimmi qorannaa tokko keessatti qorannaan tokko fudhatamummaa fi bu'aa qabeessa akka ta'uu danda'u mirgoota namoota to'atamanii himatamanii kabachiisee ka deemu yoo ta'edha. Olaantummaa seeraa ka jedhamu. Because maqaanuu hin hima. Bu'uura seeraatiin yoo ati raawwatte qofa. Kanaaf dhimma madaallee osoo hin taane dhimma gahee ofii bahuuti. Adeemsa qorannoo yakkaatiin wal qabatee qabatamaadhaan rakkoon jiru akkamitti ibsama? Adeemsa qorannaa yakkaatiin wal qabatee rakkooleen tokko jiru qabatamaan. Hojii hojjetamu keessatti wantoonni challenge ta'an jiru. Fakkeenyaaf tokko sanidha. Qorannaan nuti gaggeessinu teknooloojiin deeggaramuu dhabu. Teknooloojiin guutumatti hin deeggaramnu osoo hin taane teknooloojiidhaan fakkeenyaaf dhimmoota tokko yakki raawwatamee ashaaraa fuudhanis dhiheenyatti dhabamu rakkoodha. Malli qorannaa guddachuu dhabu. Amma qorataas haa ta'u qaamni qorannaa gaggeessu relatively sadarkaan akka duritti dhugaa baasuudhaaf deemu traditional no. Jecha hin fuutaa akkasiin goota. Garuu more teknooloojiidhaan deeggaramuu fi gaappii akka qabutti. Reenfa qorachiisuudhaaf asii Finfinnee ergama. Dhiheenyatti jiraachuutu irra jiraata. Hospitaalonni jiru. Garuu immoo dhimmoonni asitti hin qoratamne olitti qorataman hedduutu jira. Dhimma forensikii wal qabatu. Tokko guddachuu dhabu. Akka rakkoo tokkotti kaasuu ni danda'a jechuudha. Qorannaa seeraa yookaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti guutumatti rakkoo ka ta'u dhimma ragaa sobaati. Dhimmi ragaa sobaa baay'ee chaalenjiidha sirna haqaa keessatti. Haqa baasuu keessatti immoo ragaa malee haqni hin jiru. Bakka ragaadhaan hin mirkanoone haqni hin jiru. Ragaa sobaa chaalenjii guddaadha, rakkoo guddaadha. Ragaan sobaa immoo qaama bulchiinsa irraa ragaa barruu kennamu. Dhaabbata fayyaa garaagaraa irraa qaamni kennamu. Qaamota ragaa kennan biratti illee rakkoo guddaatu jira. Forgery ragaan taane kennu chaalenjii guddaadha. Kama biraatiin immoo by self dandeettiin illee rakkoodha. Jecha fuudhuu galmeessanii gara abbaa alangaa erguu wantoonni akkanaa kunillee chaalenjiitu jira. Digriitu wal tara baay'ee.
malee by itself kunillee rakkoodha. Kanaaf dhimmoonni kunniin rakkoo qorannaa yookaan adeemsa qorannaa yakkaa keessatti yookaan immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti qunnaman keessa kunniin akka rakkootti ka'uu danda'u. Sirna qorannoo yakkaa irratti qaamni jira laata? Egaa rakkoon kun jiraate qaamni dabree uumamuu danda'a. Garuu rakkoo kana hanqisuudhaaf haga danda'ametti sirna qorannaa kun akka fooyya'u hubannaa leenjii garaagaraa kennaa turre marii garaagaraa waliin gaggeessuudhaan fooyyessuudhaaf tattaaffii guddaatu ture. Anyhow hojiin abbaa alangaa hojjetu dhibbatti qulqulluudha jechuu baannullee fooyya'insa guddaa indikeeshinii tokko ka agarsiisutu jira. Maali suni jennaan itti quufinsa abbaa dhimmaa ilaalla. Hawaasa mana sirreessaallee dhaqnee shakkamallee yeroo itti dubbisnutu jira. Haala inni badii isaa raawwatee murtiin barsiisaan itti kennamuu isaa haala itti nu kaasaa jiran dabree ka jiru ta'uu isaati. Fooyya'insi haa jiraatu malee garuu guututti murtiin kennamaa jiru hundi isaa dhugaadha jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo haga danda'ametti hojiin gama abbaa alangaatiin hojjetamu hojii dhugaa qabeessa haqa qabeessa ummanni itti amanu akka ta'uuf hojii guddaa gara biiroo abbaa alangaa waliigalaatiin illee hojjetamaa jira. Nutis sadarkaadhaan hojii guddaa hojjetaa jira. Karoorarraa eegalla baay'ee qorannaa dhugaa fi qulqulluu gaggeessu. Karoorri biiroon abbaa alangaa qabatee caasaadhaan sadarkaadhaan gadi buuse arribeemmidha. Karoora bu'aa irratti xiyyeeffate. Hojii qorannaa tokko gaggeessine tarkaanfiin bulchiinsaa yookaan namni ittiin adabame hawaasni wanti nu hojjenne sun dhugaa ta'uu fi qulqulluu ta'uu isaa akka ragaa nu bahutti hojjechuudha. Bu'aan qorannaa shakkamaa seeratti dhiyeessuudha. Kanaaf karoorri kennallee bu'aa argamsi bu'aa irratti xiyyeeffanneeti. Namni adabame sun seeratti akka dhiyaatuuf hojjetaa turre haga tokko fooyya'insa guddaatu jira. Darbee immoo hanqinni hin dhabamu. Adeemsa qorannoo yakkaa keessatti qaamoleen gahee qaban isaan kam fa'aadha? Qaamoleen qorannaa keessatti gahee qaban tokko Komishinii Poolisiiti sadarkaadhaan waajjiroota poolisii sadarkaan jiran abbaa alangaadha. Dhimma dhugaa baasuu keessatti qorannaa keessatti achi keessatti immoo hirmaannaan gahee ennufaatu qaba ka jedhamu tokko qaamoleen seeraa hundinuu gahee qabu qorannaa yakkaa tokko keessatti. Fakkeenyaaf eeruun tokko waajjira poolisiitti yoo dhiyaate abbaa alangaa fi qorataan poolisii eeruu ni fuudha. Eeruu fuudhanii ragaa fuudha. Ragaa saniin ajaja sakatta'iinsaatiin dhimmi qabamu yoo jiraate mana murtii dhaqaa jechuudha. Manni murtii hayyama bu'uura seeraatiin eega kennee booda manni sakatta'amee ragaa eeruu dhiyaate san mirkaneessu achii fuudhamaa jechuudha. Kanaaf qaamoleen seeraa hunduu gahee qabu. Kanaa olitti immoo hawaasni qorannaa tokko keessatti gaheen hawaasaa olaanaadha. Eeruun tokko akka nama dhuunfaatti namarratti raawwate akka biyyaatti irree yoo raawwate eeruu san yookaan immoo waan raawwatame san hawaasni gara qaamolee haqaatti yookaan immoo qaamolee seeraa dhimma kana qulqulleessanitti fiduudhaan ragaa bahuudhaan yakkamaa akeekuudhaan bakka yakkaa agarsiisuudhaan tumsa qabaa jechuudha. Waliigalaan hawaasa qaamoleen seeraa qaamoleen bulchiinsaa ragaa garaagaraa kenna qaama. Qorannaa keessatti gaheen qaamolee bulchiinsaa 50% ol akka qorannaan agarsiisutti. Maaliin jennaan ragaa bulchiinsa irraa bahutu jira. Ragaa waajjira fayyaa irraa bahutu jira. Waajjira lafaa irraa bahutu jira. Kanaaf qaamolee bulchiinsaa hawaasni gaheen qaamolee haqaa waliigalaan kunniin gahee olaanaa qabu dhugaa baasuu keessa haga mana murtiitti. Sirna qorannoo yakkaa wal qabatee qindoominni qaamolee gahee qabanii akkamitti ibsama? Qaamoleen haqaa jiran qindoomina hin qabnu hin jedhu qindoomina ni qabna. Wanti nu qabaannu mataa isaan hin qindoomanii uummata tajaajiluun hojii waan ta'eef. Lammaffaa indikeeshiniin yookaan qindoomina kennaa kun immoo hojiidhaan mul'atutu irra jira. Egaa qindoomina hin qabna jennee. Qindoomina qabna kan hojii qabatamaa fi dhugaa jiru mul'isuudhaaf yookaan galmee barana murtii argate hedduu isaa ilaaluu hin dandeenya. Marii lama qabna. Koree fooyya'insa sirna haqaa irratti waa'ee waliigala hojiin mari'annaa akka qaamolee haqaatti immoo koree jabaa ka jedhamutu jira. Manni murtii ka walitti qabu abbaa alangaa poolisii mana sirreessaa taanee marii ni gaggeessina. Rakkoo hojii keessatti mudate kamiyyuu professionally walitti himna. Fooyya'insa guddaatu jira. Kana yoo jedhamu immoo hanqinni dabree jira. Hanqina mudate yookaan immoo rakkoo mudate san sarbamiinsa mirga namaa haa ta'u karaa seeraa alan nama to'achuu haa ta'u marii makanaan hiikne seeratti deebisaa ture. Kanaaf qindoomina hojiidhaan mul'atu ni qabna.
ammallee rakkoon yoo uumame rakkoo san furuudhaan qindoominni kan madaalamuun irra jiraatu waan ta'eef jechuudha. Adeemsa qorannoo yakkaa wal qabateet dhaamsi waliigalaa isin qabdan maalidha? Bifa ergaa waliigalaatiin tokko hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu seera yakkaa hojiirra oolchuu faayidaan isaa dantaa uummataa fi mootummaa kabachiisuudhaaf. Achi keessatti qaamoleen haqaallee akka qaamolee haqaatti ergama kaayoo manni hojii hundisa qaamoleen haqaattiin hundaa'eef bu'uura godhatee hojii hojjechuutu irra jiraata. Irra caalaa immoo ogummaa isaatii fi mooraal karaa ta'een hawaasni nama fuulduratti arga waan ta'eef karaa naamusamaa ta'een hojjechuutu irra jiraataadha. Qaamni haqa jalqaba irratti. Itti aansee kan jiru qaamolee bulchiinsaa tumsa barbaachisu qaamolee haqaatiif gochuutu irra jiraata. Keessattuu rakkoolee reefu adeemsa qorannaa yakkaa yookaan immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti mudatan furuudhaaf gahee isaanii bahuu danda'utu irra jiraata. Kan biraa hawaasa. Hawaasni qaamolee haqaa kana tokko irratti qabsaa'utu irra jiraata. Ragaadhaan bakka qabatamaa jirutti. Kana itti aanee kan jiru tumsa barbaachisu gochuufitu irra jiraata. Eeruu kennuudhaan, ragaa bahuudhaan, bakka rakkoon hojii jirutti adeemsi sirna isaa eege qaama dhimma ilaalutti gabaasuudhaan fooyya'insi sirna haqaa guutuu tumsa hunda qaama hawaasa qaama mootummaa qaamolee hunda hammata waan ta'eef gahee isaanii qaamonni anamma kaase kun yoo qabaan taate olaantummaan seeraa rakkooleen sirna qorannaa yakkaa keessatti jiraatan furamuu danda'u yaada jedhu qaba. Kana dhaamsi. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Baalee obbo Abdul Waahid Abdurrahmaan ETV wajjin turtii waan taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis carraa kana waan nu kennitaniif ulfaadhaa. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee guyyaa har'aa adeemsa qorannoo yakkaa irratti qopheeffanne kanuma hanga ammaa ture mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Qophii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.